nama dantaa ofii qofa jala deemu dantaa ofii qofa dantaa ofiitiif qofa jedhee garana naqabaa garana du'aa jira garana cabaa jira baay'ee nama ajaa'iba dhugaa dubbachuuf jecha English Premier League kabajamtoota afurtoota keenya baay'ee nama kolfisiisa nama illee naarsu baay'ee kolfisiisa guyyaa kaleessa guyyaa dheengaddaa viidiyoo Mustafaa Waraabee argitanii jirtan jechaadha viidiyoo Mustafaan dantaa ofiitiif viidiyoo isa waraabee dhugaa dubbachuudhaaf nama dantaa ofiitiif jecha viidiyoo isa akka inni dantaa ofiitiif jecha viidiyoo isa waraabaatti sabboontu ragaadha jechaadha yoo mataan isii cufatee yookaan mataan cufatee nama waan takka iyyaanne taate malee Mustafaan viidiyoo nu arrabsee yookaan hajjii arrabsee gadhiise san dantaa ofiitiif waraabee jira. Urga mucayyoon tun baddee bulii meeqa har'a bulii meeqa kaleessa viidiyoo waraabee dheengadda na arrabseeti viidiyoo waraabe kaleellee viidiyoo waraabe sababni viidiyoo isa waraabeef dantaa ofiitiif hajjiin dantaa ofiitiif jechuun kiyya hajjiin boontuu na jalaa baafachuun oolu bakka yaa maal jenna dantaa ofiitiif jecha haadha sabboontuutii waa jechuu barbaada namni jalqaba mucayyoo tana fidee as nu barsi mana keenya kana fide eenyuuni Mustafaa jettan san jechaadha isaa namni mucayyoo mana kana fidee as barsiise jechaadha malee hajjiin asii dhaqee achitti isiin baranne jechaadha kanaaf haati sabboontuu hajjii gaafachuun duratti mucayyoo tana mana eentu fuudhee bakka kana geessee gaafachuu qabda jechaadha. Kaagati gaafachuu qabdu Mustafaa jettan san. An dhugaa dubbachuudhaaf namallee arrabsuu hin jaaladhu. Namallee arrabsuu hin jaaladhu malee Mustafaan na arrabsee ture akkuma agartan jechaadha. Jaarsuma akkanaa jaarsuma maaliin jaarsuma maali erganne manguddoo jennee erganne kaayimanne sanuun ga'uu maali balaa buusee maal yaa akkii nama narrabsu jedhee jira silaa nama narrabsu jedheeti malee silaa horiifa jedhee arrabsaa jechaadha nama narrabsu jechuun malee hoolaafa sangaafa fardafa jedhee arrabsaa jechaadha garuu nama narrabsu waan jedheef hin arrabsu akkasuma dhiisa jechaadha wanni isa arrabsuuf hin jiru osoo kanama arrabsuuti akkas jedhee isa arrabsa dantaa ofiitiif jedhee hajjiin sabboontuu yoo haadha sabboontuu yoo na jalaa eenyu poolisaan na barbaacha kana waan hin dhaabne taate sabboontuu tanteetiifuu si sodaadha hajjiin jedhee viidiyoo waraabee sabboontuu fudhachuuf deema akkana na qabaa garana du'aa jira maal yaa abboo haada yoo feetee ofumaa haada ofi godhi malee nu sitti hin goonu sitti mami ofi haada ofi goote jara haada na godhee jechuudha tam Mustafaa kaati barbaaddu jedha kanaaf haati sabboontuu wanti beekuu qabdu gurbaan Mustafaa yaa akii mucayyoon maaluma si ga'e iyyuusa mee maaluma isuma naqe Mustafaa makana maaluma ga'e jedhan caaltuun baddeemi wasi jalaa baddee warra haadha sabboontu jalaa baddeemi nu'uu soqaarraa fe'ame haadha sabboontuuti maaluma si ga'e teeti sabboonarraa wannaan taane sabboontuu ta'e dhiisu hajjiin jedhee yennaan Mustafaan kaqaran dubbanne gabbaree iyyuu eegalechaa kaqara haadha sabboontuu duubatti dhokateeti akkana godhi haadha sabboontuu akkana godhi poolisaan akkana godhi gurbaa kanan isiin boolla seensisna maal goona duubaan namni isii ajajaa ture isa jechaadha Mustafaa ture jechaadha amma deemee isii warra soddaadhaniiti illee usuun gargaarin ture maqaa sabboontuu hajjiin dha'ee jennaan akkana bar amma kun naa lolu ilti illee jedhamu dhugaa dubbachuu boo'icha malee kun amma Mustafaan boo'ichumarra jira abboleessa kiyya rabbi siyaasa barsiisu wata akkasi jalaan duune wanni boottuuf hin jirtu sabboontuu teeyoo feete obboleessa kiyya qurfii 50 mana itti qollo fiiti mana bira taa'aa oole halkanii guyyaa jechaadha waa'ee caaltuutiif ka bulii meeqaa guutuun dubbatin maqaan sabboontuu dhamee jennaan as baatee miidiyaa kanarratti yoo feete ofuma kan keeti haada ofi godhi malee nu haada sitti hin goonu yoo ammoo haada waan bitattuun dhabdee yookaan haada dhabdee sii kennuu ni dandeenya
haada barbaada jettee yoo nurraa fudhatte malee of ajjeesa hoo jette sitti hin kennu sanillee dhugaa sitti himaan. Ati badaallee taatu waan gaarii keenyallee nama dubbatullee yoo hin taane fuunee haada si kennine hoodhu of ajjeesi siin hin jennu jechaadha. Sii galee kanaaf Mustafaan arraba nu arrabsite san duuba deebiitii dhiifama nu gaafadhu. Haati sabboontuu akka nama tokkootitti nutti himatte hajjii gaafannee fi sibila jirtii gurba hin jirtu. Mana keessa sodhee dhabne mana kana keessa hin jirtu. Bakka immoo biraa immoo keetteertaa dirqiidhaan jennee nama tumnee gaafachuu hin dandeenyu jechuudha. Anaa miti abbaa feetettuu himadhu dheeraan haadha sabboontuuti. Anka haadha sabboontuullee na aarsaan jiru kan Mustafaatitu kan gabbayee dheengadda viidiyoo waraabee na arrabse kalees viidiyoo waraabee na arrabse jechaadha. Hin dubbannee hin deebiillee hin deebinee jalaa cadhisnee jechaadha. Ani ammallee isaan arrabsu akka inni ta'e san hin ta'u garuu boo'ichi inni booyaaru sun dantaa mataa isii mataa isaatiif jecha sabboontuu na jalaa fudhachuun oolan kan jedhu jechaadha. Sababa sabboontuu boo'e malee sababa mucayyoo baddeessa isiif mararfate hin boonne hin dubbannellee waan takka hin taane jechaadha. Kana haati sabboontuu amma wanni siidhaamu tokko karaa Mustafaan jedhee yoo deemte karaa badda malee karaan qajeeltu dhugama sitti himaan soddaa keellee yoo ta'e jechaadha karaa badda malee karaan qajeeltu. Namni mucayyoo tana mana kana geesse gaafa jalqaba bismillah jedhee mana kana geesse Mustafaadha. Hajjiin waan takka gaafatamuu iyyuu hin qabu gaafanneerraa qulqulluudha mucayyoo teessan yaakii Mustafaa gaafadha. Mustafaan gaafadha ofumaa iddoo awwaaleetti ofumaa isinii sirbaa jira jechaadha. Duuba taa'ee amma nu arrabsu iyyuu eegalee jaarsonni inuu hajjiin nama nagaatii abdiin kun akkana abdiin kun fayyaa qabaa mataan sirrii dalagaa mataan ka sirrii hin dalanne si'i yaakii. Osoo mataan sirrii si dalage gaafa mucayyoon sun mana san keessaa baddee dhabamte haati sabboontuu gabbaatee boottee iyyitu maaliif haadha sabboontuu waliin gabbaatee bootteen iyyin maqaa sabboontuu haadha ofi godhaa haadha sii kenninaa hedduu qabna garuu of ajjeesuu barbaada haadha nuu kenni jettee mana keennan dhufin. Tole haadha xiqqoo itti hajameeti haadha barbaadaa addunyaa tanarraa deemuu barbaada jedhiiti yaani afaan dhossaatiin nukkootu haadha sii kenninaa karaa nagaa rabbi sii araaramu jechaadha kutuu dandeetta jechaadha. Ammoo haadha ofii gootee jaranna godhee maali hin barbaannu siin jedha haati sabboontuu mucayyoo ganda kan keetii badde soddama kan kee bira barbaadi malee hajjii bira hin jiru nu gaafadhu naan jettee haadha sabboontuu kabajaadhaan naa gaafadhu temme sii gaafadha hin jiru jedhee naa ajjeesi ammoo naan hin jenne naa gaafadhu jette malee gurbaa kana ajjeesi hin jenne jechaadha. Na waliin maaliif gurbaa kana hin hidhini maali akkana hin hidhu. Yaa akii siif jecha waa meeqa ta'e siif jecha mucaa kanaan walloleetu maani abdiin nutti manne hajjii biran dhaqeeti naga jirta fayyaa keeti nagumaami hajjii keen maalaan hajjii yaani akkas jedhee hajjii naa gaafata abdiin jettee jedhaati sabboontuu. Kana jetteef jechoota hedduu isiin jetteefillee kanaaf jecha wanni sitti aarum jiru mucayyoo ammoo sii barbaadaa jirra. Garuu mana kana keessa illee jirtu hajjii biratti illee hin agarre ani hin argine hajjii biratti ammoo akka si yaaddan san yookaan hajjii ajjeeseeti mu'attiin eessarte akka jedhu ka barbaaddan san hin godhu jechaadha. Akka nagaatitti abboo si bira jirti jirti kunoo na biratti jirti abboo si biratti hin jirtu naan jedhe kanuma jedha malee yookaan haatumi yookaan ajjeesu dhiibbaa biraatiin isin deemtan hin fudhannu jechaadha. Kana mucayyoon ta'ee Mustafaa keessan bira gaafadhaa. Isatu gaafa jalqabaallee as fide ama osoo mu'attiin tunillee yoo argamte haadha sabboontuu Mustafaa makkeeninnu osoo nu biraan illee argamte Mustafaa makkeenne gaafa duraallee isa nuuf fidee mire ammallee isuma keenya jecha. Kanaafuu abdii wanni kana dubbatuuf anaa Mustafaa wallolchiisuuf kana dubbatallee hin jedhiniiti akka hin jenne kana dubbatallee hin jedhiniiti Mustafaa kan kee gaafa mucattii badde sin jedha. Kana Mustafaan gabbayee miidiyaadhaan gabbayeeti booyaati ofii booyaa sababuma sabboontuu yaa akki sabboontuu tantee ibiddatti qabsiisi namni si jala wannaa godhu hin jiru jechuudha. Namni hajjiillee anas irraa qaba hin booyinillee haadallee ofitti hin godhin kanaaf jecha lubbuu teellee of hin balleessin anas irraa qaba isin garuu wal gurmeessaa waan feetan ta'a akka feetan ta'a isiniin jedha. Kana waa hedduu dubbachuullee hin dhufne ammoo nama arrabsuunillee waan hin barbaanneef hin arrabsu. Osoo waan arrabsu taate akkuma jalqaba jedheessan jedhee arrabsa jechaadha Mustafaa garuu hin arrabsu. Yoo ammoo rakkoo dhugaa waan addaa waan qabatamaa nu bira argite
كوتو يا أكي كوتو مني كنا بنا الأسا عدي الدم يفور كوتو تي وجينا صوفنا ركنا جرو يو ركنا كبار ركنا كيانا هم تايو ركنا كبار ركنا كن كيس تما يو ما بكم موتين وتلوسني رولجته بك كنا تلوسني تنجري سي بافنس إسني كلنا يجدا كنا الدور بتشوف نونه إسنينجرا ورّي أمونا مفتن جدّو تنكسر يفهم إسنينجرا هاتي سبونتو قرار ديمارتو سير أبتين جرتو أمم اللي تفو فارتي واحد دو دلقا جرتي وأنا سين دلقارتو كنا هند اللي سني هم في متي كانوا في شارع كوجنتو تاوردو كينيا قالتو مال فادا ور فيديو كان جال تلايك كورا يا ركيسان كرا كومنتي تنو بريسا سنينجرا مصطفى اللي مبويني وما متي مبويني مؤتين نبزين جرتي نجان جرتي سبونتو انتي قال إيفوان مؤتي قالتو سني إيفوان دبتو رفتي أنا مون الدنيا جراتي سبونتو بوير تماليس وان براتي متي أرمني أتينو أرب سيدو سبونتو تي يا أكي نمو أكميتي يا أكي مار كنا خلاص ور فيديو كنا جالت لايك قرأ يا ركيسان كرا كومنتي تنو بريسا سنين جرا نجانو تو